Iccitii jireenyaa. Iccitii jireenyaa. Iccitii jireenyaa. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Haa egaa obboleeyyan bagana ga'an dhuftanii egaa wanni xiqqishoo qalbii nama cabsu ibsi quraanaallee dhiyootan eegallee ilmi namaa egaa walloluun numa jirti garuu sheekoo walloluu gizee jaagan garuu xiqqishoon bareedu akkasii gaamee abbaa bariisaa kam jettan isin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Mansuruu gaa dubbiin adura fixanii jiranii ani beeyta manguddummaa tanallee iddoo deemuun fadhuute ammoo dubbii warra quraana qaraasisu taanaan natti ulfaatte hunda ilaalti waan taateef waan kanatiif fechuu qabna irra jajjabaanne wallaahi dawwiyyoo nu dhageesse nu gammaddi kanaafuu haasida gammachiisuun qabnu obboleeyyan akkasiiti mee dubbii ifa nuu godhaati araarsine adda kaana firra. Mee dura Luqmaan irraa yaada fuuna Luqmaan maali wallabdiin keessan maalirra walloltan? Bismillah alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Waan naanjee yoon deebi'ee hime hoggolamma fa'aa ifa arrabsu taati. Himi haa waan jeesi arrabsa ifa godhe ibsi haa. Burqaa dhaaboo dunyaa fixatu waa cufti taraa qabdiiti. Boo burqaa obbo keetiin mee irraa gad dhaabbati. Mee Luqmaan gama keetiin dubbii xiqqoo bayaana nu godhi. Laal torbaan dabre bakka uummanni itti muuziqaa banu san jira. Asii maal gootaa jennaan maallaqaan guuruu jira naan jee. Uummata keenya buqqeef maallaqa guuruu isaa hin komaddu'an. Garuu bakka muuziqaa san inni dhaabachuun irraa hin bareedu. Hanga akka nama Islaamaatti harkee bira dabruu natti ulfaateetumaan nasihaa godheef. Achii waa hedduu naan jee firraa obseetumaan biraa deemee hoo. Ammoo mee mucaan kun waan inni irraa qabu naa gaafadha. Hogguta ka ganda kiyyaan na arrabsa. Ijoollee ganda gaaraa naan ja'a. Mee gaanis qaraatumaan biyya dhufe malee waan biraa dhabee waa biyya tana dhufne mee naa gaafadha. Tolee burqaa dubbii tanarra maal jettameeti? Dubbii gandaa tana ta'inni amma haasoo tana irraa quban qabu ta'inni na godhe garuu ni himadha. Mee tanuma inni si godhe san himi bar akkumaan tiimuu ni wallaale amma yooni waan san hime gaafa kaan daawaan godhe jee lafa halokee waan inan iccitiidha jeetti himadhe kunoo maayikiraafoonaan ala gabbaase. Wayi baasuma maal immoo? Mee dhaabbadhu Luqmaan taraateetii miti. Maal jee seetan namni gariin keessattuu dardaroonni keenya furdoos naakanni jechuu dhiisanii furdoosaa naakanni jechuu jiran jaanii kadhatan. Amma inni maal jechuu fadheeti seetan anaatoo waan takka tiimee ture beeta sanuma jannatul furdoos dhiisaniiti furdoosaa kadhatan jee ummatatti sammaadhaan lallabee hime anuu ofirraa dhiiseetiin jira tana tagaraana gubde mee naa gaafadha. Allahu akbar. Way tana dubbii akkatti himanii waan qabdu garte. Laaliyaa burqaa kiyya waan namni jiru hundaa ofirratti hiikuun sirrii miti. Tana gaa osumaan isan gaafannee qiyaasattuu naaf galti. Laal gaa waan caalu haa kadhannuu jechuu fedheeti malee laal furdoosaa taatu Maryam taatu taate jettu san tuquu fedheeti miti. Abbaa bariisaa akkasumaan se'aa miti ree dubbii namu walirraa argaati mee isinis laala. Haaji anis akkasumatti hin fudhadha. Tana darana nama wanti inni irratti haasoo fadhu waa'ee gandaa kana. Nuti Islaamni akka addunyaa tokko. Akka gandaa dhiise akka haalamaattu tokko amma aqiidaa adda addaa hin qabnu diin keenya tokko akkaataan salaataa fi soomanaa hundi wal fakkaata salaanni gandaa hassootii fi ganda gaaraa waliin dhabu nuti amma bar gandummaa kana keessaa bahuu qabnaa bar tokkummaa malee tokkummaa qalbii ummachuu qabnaa isinirraa wal loluun qaanyiidha. Ta duraa ga'an waniin si yaadachiisu fadhu obboleeyyii waan taataniif zannii gaarii walii qabaachuu qabdan laal gartee akka tasaa obboleessi kee dogongorellee waan hamtuu naan jechuu fadhee jennee hiikkachuu hin qabnu uzrii haa keenyuuf kanaaf mee burqaa kayoon fi gaafadhu siirra xiqqaadha. Burqaa kayga kay amma tana dalagaa godhanu burqaa kiyya. Haaji egaa isin jettan haa Luqmaan afuuna lillaahi haa. Ziyaari qaba. Haa ni ziyaara. Haa anis dhiifama gama kiyyaan. Akkasiitii booga shayxaana jinnii fi insi waan isin wal lolchisaa rabbi isin jidduu haa qabu. Haasidaa istii isinirra haa qabu. Akkasiitii yaadaa muraada keessa rabbi isin haa guutu. Warra biqila guddisuu jirtan kanallee warra galmaangoo rabbi isin haa godhu. Warra rabbiin naaf jecha qaraasuu jirtanii isiniin jee rabbi isin haa godhu. Ijoollee tanallee ijoollee quraana kanarra sabatu rabbi isin haa godhu. Ijoollee fi isinillee qalbii teessan walitti tokko isin haa godhu. Subhaana rabbika rabbil izzati alhamdulillahi rabbil alamin yaa aziz yaa karim yaa Allah. Barisa eenyu hojii haasofta? Nama agartee hojiin haasoo jira haa. Bardhalaa hojiin haasawaa turte? Duboo hin dhiiras hin jee akkam dadhabata saqum. Waan na loltuuf illee hin qabdu barisa. Duboo maal jechuuf feeteeti afachoomeeti? Sheenii gunu qaraasisu ajinabii hojiin haasawin an jenne
quraanni namaan galuu yoo dilii dalaganuu hin jenne. Duboo an dilii maalitiin dalagessa huneen? Hai dhalaa hojjaasoon dilii miti harka fuudhuun dilii miti. An dhalaatan wajjin haasee Efraahee wajji malee. Duba Efraaheen dubartii miti. Eekaa dhalaadha haa duboo barisiin bara wajji barannee duraani. An ammaas quraanaan irra baaf kitaaba narraa fudhata haasoo biraati miti maalaayanii wajjin haasoyni. Alal na shawwadu fi yaaliin. Samaali shichirtasa? Harkan fuune dubooti ijati yansi nagarreen. Uff bakka nu dhiisa kaa'o. Wallahi waan akkanaa manatti yoo daleedee uummatiin simaa. Hime kaa duboo? Abbaatu siin himanummaa miti. Uff nu dhiisa kaa'o. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Samaa dhaabbatee nu dhageeffatta. Bar baasa keetiin ajaa'ibsiise. An baasa maaliitiin qaba? Ni hinaafta kaa akkanumatti hinaafaasi guddise. Maaliif hinaafasa eenyuuf hinaafaan? Barii saafoo. Maa irratti hinaafeef? Muciyyoon dubbisin jechuun ittiin jirtu. Duboo sanaan ajjee? Duboo ifaa jeere. Shayini dilii dalaginaan hin jenne yaadattooti. Ati garuu dhiisii quraana firaayilistee jirtaa maaliif beektaa miti? Awwa hinaafaa akkanas goggodhaboo. Mucaan nasiiba qabaatii ittiin dubbatin. Waan akkanaa dhaabinurraa. Boo bariisa muciyyoon taatee jirti laala allaakii godheetiin jira. Waan akkanaa dhiisa kaatinurraa. Mucaan baramma dhugaa se'ummaa diyyatti maariyo fadhe. Awwa na shawwaddu taa'e kaasiin beekaan. Bakka namni cuftunuuni fuudha guyyaa geessanii fuuta sii taateeti. Hayyaa waa'ee fuudhaa maaliif haasate nama isin qaraatii jirtaniimi? Namni qaroon fuudha hin jujjeo. Awwa ifanurraa dhiisi mucaan kun gowwaadha dhaqee warratti hima. Maasiyaa gomachuun gowwumaa miti haa? Ish oonumarra deema. Awwa ijoollummaas jira siin galtu booti. Bagaan ta'e. Ayyaanni abbaa keetii haa badu kottu. Maal jettee haboo? Kan eenyu kana godhaa? Eenyu kana godhe kan? Anaa miti baran hin beekne. Duba jennee gurraatti kana godhe? Shayitaantitti naman ta'e na gubdeesse haa gubu. Eenyu abbaa keetii kana godhe darsa mana keessaa fitte? Ammaalittiin beekaa afaan duba quban qabu siyaan faa gaafadhu yookiin ammoo Ifraahee gaafadhu. Isaanii miti kaniin gaafadhu kaniin qaxareessi sumaan gaafachuu qaba maaliifin isaan gaafadhu? Laal baatii sadiin dalageettee mindaa takka illee narraan eeggatin. Maaliif haboo maali huccuu naan bittu? Baraadhaan ati cabsitee burcuqqoon ati cabsitee kunoo mindaan kee kanaaf fudhadhu laal darsaa ati cabsitee hundaa wali qabeetiin si eegu jira miskiyaa nama laaftuun seen. Haboo akka tasaan na harkaa cabe malee an takkaa cabseen hin beekaa. Ani raamurra kiyyatti itti galu naa kanyaa. Hin kan yoo noolii siitee kunoo darsa kana noolii godhadhu bakka irraa dhuftee gali hin beeku siif. Haboo ilmaan akka kiyyaan qabdu haboo. Duboo ilmaan kiyya ilmaan akka keetii babbaalagee kana seete ilmaan qoqqooqaan qaban ilmaan qaalii kiyya godhuun qaba ati ta qaalii malee manaa baate duraanuu. Haboo hiree jireenyaan na godhe malee baruu akkasii miti haboo. Deem hin beeku siif dantaateeti. Miskiyaa osoo hin ta'in hiree ta'e qomadhu carraa kee qomadhu. Haboo taayi haboo taayi noolumaan itti galamsa dhaqu qofa naa kan waan takka hin barbaadu. Angaa takka dubbadde ammoo booda ulee narraa feeta addeeti. Maalee gojjirta duwidaan agarsiisa haa deema siyaasatti hin dhaabbatin. Dafii ba'e immoo qe'ee tana dafii ba'e. Haboo addi saa lamaa cinaa dhaabara haboo arra buleetiin ganama deemaa. Hin bulin natti bultus tanumaati dalagaan ta'e galgalarraa ganamatti badummaa malee waan takka illee sirraan harkanii baay'inarraa muraa tanaa dafi. Arra bulteeti darsa kiyya walitti qabattee deemta. Wallaahi waan takka illee si duraan fuudhuu bara. Ni sodaadha biti teenya fagoodhaaruma qofa na bulchi. Woy namni waa sodaatu yoom waa balleessa of eeggannoodhaan waa dalagaa namni waa sodaatu. Baxaraantitti quftee jirta narrattuu ba'uu barbaaddaati. Ansii jecha abbaa manaa kiyyaa wajjin ilmaan kiyyaa wajjin mana kiyyaa wajjin wallaluun qaba. Si hojii jiruuti yaajji ol dhabuun qaba. Budditti dubbadhu haannuusin na jala salaawi hattu. Haboo mee maaliin si duraati waan takka tanii si duraati naa himime haboo. Ollaan kiyya yoom takkaa shungurtaa fi zayita bitanii beekan. Kiyyumaa attee geessuuf jirta hattu. Taay haboo zanni hin badini taay haboo. Hin beeku siif zinni fi zannitti arraboota maqaa kiyyanan kaasiin beey moraatii himmata naawu. Intalsiyaan kotu intala tana narraa gaggeessi. Kon narraa gaggeessaa isini tano naan gubdee mana tanaan naan taa'u jirtuuyi. Narraa gaggeessaa hotta arrumaan tan. Oo ummi haya gadiin geessaani. Kottu ayyaantu koo arraa asuma bulleetitiin anaa ganama subiidhaan si gaggeessa. Meeqoo ustaaza tokko bilbilee hojjetuun hin barbaadanaan jee inshaallah isa biraan si kaaya. Usaate arraan tana asuma dhokottee wajjin bulla. Meen hin bilbilaafi.